Buzee fitakkee maaliif badanii namoonni baay'een jechaa turanii buzee fitakkee chaarjii galanii Gaalamaa olii callisanii yaa abbaa dhibbaa yaa abbaa kumaa yaa abbaa hundaa kan mana dhiiftee ganda ormaa yaatu fiidus bardiftus yoomuu nurkaan baatu yaa abbaa dhibbaa yaa abbaa kumaa yaa abbaa hundaa kan mana dhiiftee ganda ormaa kaatu buzee fitakkee irraa maaf bilbilan kaaftu buzee fitakkee walii galanii investi gochuuf karoorfatanii investi gochuuf karoorfatanii miliyoon 10 qofaa dhabanii yaa abbaa dhibbaa yaa abbaa kumaa kan mana dhiiftee ganda ormaan kaattu buzee fitakkee irraati maa bilbilan kaaftu buzee fitakkee walii galanii jireenyumattuu muudii qabanii investi gochuuf karoorfatanii miliyoona 100 qofaa dhabanii. Ashamaa akkam jirtu hundi keessan yeroo ammaa kana kan daawwachaa jirtan YouTube channelii Bulloo Kiyyaati. Bulloo Kiyyaan egaa YouTube yeroo ammaa kana hojii aartii Oromootti akka haaraatti bifa haaraatiin immoo waan haaraa fidee dhufuudhaaf dhaabbate buzee fitakkee fidee dhufe buzee fitakkee fidee dhufe. Bulloo 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 YouTube Bulloo Kiyyaati. Garuu akka seeraatti illee eebbaan jalqabuu qaba buzee. Waa'ee eebbaa kana waa sitti hima. Waan dhageessateef. Siin kaffala dhaggeeffadhu. Eebbaan jalqabaa innaan eebbaan jalqabuuf jaarsoliin fuulduratti ba'anii waltajjii galma keessatti achi na of galcha of gal na of galcha of gal na of galcha of gal na of galcha innaan arfaffaa abbo of galteetta eebbisee of galteetta eebbisee silaa eebbaan jalqabuu qaba sadiirra dabarsee sadii yeroo ammas na of galcha ta'uu ammas na of gal. Kanaaf hundi keessan iyyuu daawwannaan keessan gaarii yeroo gaarii qabna yeroo gaarii waliin dabarsina. Mee amma kanatti aansine immoo shaggee xiyya koloolee naan taane mal'ikee inumaan siif obse malee maal naa wayya na dhiifte feesbuukii gubbaa raftii malkan guyyaa na dhiifte tiiktookii gubbaa raftii malkan guyyaa na dhiifte waatsaappii gubbaa raftii malkan guyyaa. Shaggaa kiyya kololaa hedduun obse anuu manarraa dhiisi kochollaa Facebook irraa nana agartuun sa'ii nu lachanuu wal agarra nana agartuun sa'ii nu lachanuu wal agarra nana argituun sa'ii nu lachanuu wal agarra nana argituun sa'ii nu lachanuu wal agarra. Osoo agarruu baddee barri teeknooloojiin dhufte dharri TikTok galte maaf dhibba dharraata. Ansi gorsinaan gorsa didde killee samiirraa kuftee taata. Ansi gorsinaan gorsa didde killee samiirraa kuftee taata. Oduun tuliin anis hin dhaggeeffadhu oduu dhiisii dursa of sirreeffadhu beekaatiin callisee maleessa anaan miti sumaan malee kan chaatiirraa bulu dhageessa. Oduu diinaa shira ormaa anin fudhu cita mormaa Facebook irra kan hin jirre nan dhoksitu haqa dirre balleessaan koo isa kamre erga guyyaa wal agarre balleessaan koo isa kamre balleessaan wal agarre Lukkuun salphina dheebottee albee baafti kottee meesenjerii keerraa barii elsaaf leensaan meeroon illee anuma yoon beekne barii. Elsaan leensaan suma meeroon kan jedhamtu suma sanuu kana yeroo hundaa foggoradhu guyyaa hundumaa.
Nu sponsora godhee nu dhiyeesse bakka amma anaaf zinii barbaadee maayikirooskooppii fi teeleskooppiidhaaf koppiidhaan barbaadee kan amma hojii nu gaa'ee bulloo kiyyaadha. Bulloo kiyyaa jalatti immoo deebi'ee sponsorri yeroo baay'ee asirratti sponsora godhee kan dhiyeessu farniicharii kiyyaati. Isaan kun egaa meeshaa isaanii maal eessa jiru jamoo lama jiru. Jamoo lama keessatti argamu hin argamu meeshaalee barbaadan dhaqanii bitachuu danda'u. Namtichi kitaaba yeroo gabaabaa gidduutti akkaataa miliyoonera ta'an. Akkaataatti dureessa miliyoonera ta'an. Akkaataatti dureessa biiliyoonera malee akka addunyaatti akkatti biiliyoonera ta'an argachuu danda'aniif soorumuu addunyaa kana kontirool gochuu danda'an kitaaba tokko barreessee eebbisuuf jedha. Waan nama ajaa'ibu garuu namtichi kun kitaaba kana waa itti maxxansuu dhabe. Akkatti biiliyoonera ta'an nama barsiisaa waa itti maxxansuu. Maal yaadachiiste beektaa? Barsiisaa baayoloojii yaadachiiste. Barsiisaan baayoloojii agabuu dhaqee waa'ee nyaata madaalawaa barsiisa jedhan tokko na yaadachiifte. Al tokko wanti dubbannuu fi wanti barsiifnuu fi wanti taanu garaa garaa. Tokko guyyaa tokko interviyuu irratti maalan argiseete miidiyaa irratti waa'ee afaan Oromoo guddisuu waa'ee afaan guddisuu irratti ba'ee ani namootuma afaan Oromootti afaan biraa makanii haasaan tuna dabbaraa. Afaan kun xiqqeessu biraadha. Namootuma afaan Oromootti afaan biraatti walitti makanii haasaan tuna dabbaraa jennaan. Dabbaraan sun immoo maal jennaan isheenis lootee galtee beektaa lootee galtuudha. Kanaaf wanni nuti jechuu barbaanne namoonni maal fakkaachuu qabu? Namni guddaan tokko guddummaa isaa kan ittiin beektu maqaa isaa fakkaachuu qaba. Fakkeenyaaf injiinarri jira. Beekee garuu godhuun ijaaru. Maqaan isaa injiinera. Maqaan abbaan isaa moggaatu injiinera qaba. Akkasii ahama. Inaan sirbaa'ee waltajjii qophaa hundatti namni hundi waltajjii baheetti namni baay'ee sirba amma hunduu gara sirbaa dhufuu barbaada. Weellisaa keenya kabajamaaf jaallatamaa abaluu amma kanatti aansee sin bashannansiisa sirriitti hamilee kennaafi. Adwaa. Weellisaan keenya kabajamaaf jaallatamaa kan jettu kun immoo wallattoon weellisaa keenya salphataa fi kan hin kabajamnetu jira garaa gara ta'e akkasii ta'uu danda'a. Dhee gurbaan waltajjiitti bee warra meeshaa taphatuun. Naa jalqabaa pirim baandiin jalqabee sirbee sirbitaa jennaan sirbaa Alii Birraa naa galaa. Sirbaa Alii Birraa kabajamaa Alii Birraa Dooktar Alii Birraa naa galaa jennaan galaniif. Hin galaniif. Jalqabe. Gammachuu goobana jihaa gammachuu goobana jihaa gammachuu goobana jihaa galgalaa urjii tuubaa uummanni galma guutee jira hin kutuu addaan hin kutuu hin fixuu. Tuma sirbi kun daqiiqaa 4 ni daqiiqaa 16 gaafa sirbu gaafa ni xumuru. Adwaa uummanni gammade. Namni bari xumuruu isaatti gammadee harka walitti rukutee rabbi baga nurraa kaaste gammadanii halkan walitti rukunnaan ajaa'iban godhe miti. Raajiin godhe miti. Galma raase miti. Boroodhaan bahee nama tokko. Gaarii ture garuu inaare daawwataan. Gaarii ture qabxii goote gaarii ture garuu maayini ree garuu jennaan. Otoo reediyoodhaan ta'e gaarii ture ittiin jedhe. Maaliif jennaan silaa amma kanan dhiphadhu cufeen taa'edhe. Kana fakkaata. Namni hojii isaa fakkaachuu qabaadha yaadni keenya. Namni maqaa isaa fakkaachuu qabaadha yaadni keenya. Artistiidhaan jennaan artistii jechuun maal akka ta'e fakkaachuu qaba yaadni keenya. Kanaaf iyyuu seenaa istuudiyoo kun Anzaakir Abdallaati Barrabbaa seenaa. Anzaakir Abdallaati Barrabbaa seenaa. Abbaaseen. Seenaa istuudiyoo seenaa istuudiyoo buzeeni baay'ee ibsuuf yaaleera. Seenaa istuudiyoo ni gaafa qabsoon qeerroon finiisu maarshii 5 gaafa inni ispiidiidhaan ka'u innis qabsoo qeerroo duukaa asii ol guddachaadhuma dhufe seenaa istuudiyoon amma immoo meeshaa ammayyaa viidiyoo garaagaraa. Ajaa'ibaa waan raajii hojjechuu irratti argama meeshaa viidiyoo hojjechuudhaaf kilipii garaagaraa hojjechuuf ta'u ammayyaa sadarkaa isaa eeggate guuttatee jira. Amma dhuftanii sirriitti dorgomuu dandeessu. Baay'ee guyyaa tokko Zaakiriin waamee maal gaafate beektaa? Funyaanni maal jedhan jedheen.
Maal jechuudha? Funyaan murtee afaan na keessa kan jiru. Sirba isaa durii keessa. Funyaan murtee afaan na keessa maal beektaa? Alaa na keessa gara laafar. Dhagoo boobsitee. Guddaa seenaa stuudiyoo immoo walii gala isaati kaampaaniidha. Oodiyoo stuudiyoos qaba. Kanaaf akkasii jaalatamuu malee tokkotu. An jaalatamuu malee jaalladhee sin beeku kana. Hin ta'u? Amma achii booddee beektaa imoodhaanitu biyya alaa kana teesseeti. Jaalladhe. Waa'ee ama imoo si dhibasiin. Imoo fi ilmootu na rakkisanaan. Achii booddee jechuudha. Ijaan arguu malee jaalladheen beekoo kanaan tura. Rakkoo imoo wal jaallachuu wammareefu yoo nan argaa jira. Imoo naadii godhe jaalladheen kunoo jimman garaara. Egaa gaanii targu itti heerumeen argaa jira waa maraa. Obbo Korbeetti. Natitti baafate maqaa amala isaatu akka reetti. Obbo Korbeetti. Ta'a bulee rafaa oolaan barii gurbaan torbeetti. Obbo Korbeetti. Obbo Korbeetti. Maal yaadachiifte? Obbo Korbeetti. Maal yaadachiifte? Akkasuma beektaa kan callu medhee hojiin jaalladhe. Obbo Korbeettiin kee waan yaadachiise? Inni waan biraati. Waan yaadachiise. Obbo Korbeettiin kee waan yaadachiise? Maanyi. Mucayyootu tokkotti heerumteetu yeroo galtu waan tokko hin jiru mana isaa keessa. Meeshaa dhumtillee hin jiru, wanti irra taa'an hin jiru, wanti nyaatan hin jiru, waan tokko hin jiru. Achuma. Maadidduna jalaa anoo dhabee falaa. Waan gurbaan na godhe fakkeessee jaalalaa. Amma teessoo sobee na dhungatee mallaa. Na fudhatee galee horii dallaa. Uyyuu akka horii dallaa. Uyyuu akka horii dallaa. Uyyuu akka horii dallaa. Uyyuu akka horii dallaa. Bareenni fuula isaa. Diidaa nama harkisa. Dureessa fakkaataa yoo laalu uffannisa. Kashalabummaadhaaf ari'aa warrisa. Muka caatii malee waan qabu mannisa. Homaan qabu. Inni hojiin hojjetu. Waan tokko hojjetu. Inuma bareeda malee. Har'a ayyaana beektaa? Ayyaana maali? Ayyaana dubartootaati kaa? An dubartii. Maali amanaan? Ani jedhu tokko ta'ee itti beektaa kaa achii booddee. Ani gaafamanii silaalu. Ani ati jedheen. Ati dhiira moo jedhe? Tokkoffaa ani dhiira maa achi barbaaddeetti? Hin gaafataa tokko turba. Ati marra qabda bar. Maaltu dhibeessin kun maayini? Maal kana dhiyoonatti baate kun duddarrattuu hin baate? Gaafama silaalu ati jedheen. Gaafama fuula kee ilaalu dubartiin itti fakkaate. Akkam? Tokkoffaa ati areeda qabdu. Kanaaf daadaa kee faadatti fakkaata. Kana qofaa immoo miti sagaleen keessa immoo deemu. Sagalee maa daadaa kee fakkaata. Jedheetu. Achi boodoo. Kolfa kaa. Kit kunoo kolfaa loo Ameerikaa kana fakkaata. Bulloo kiyyaa yoo sin tole laali kadhaan hin jiru beeta. Uummanni keenya waa hojjechuudhaaf nu waa maatii dhingaddaa Ameerikaa nama turan takkee. Nandi dee. Online seenii dhaniimo. Ameerikaa nama amanii malee. Oduu nama yaadachiifte. Isumadhaa hojii gootu. Tokkotu chaatii walii gochaa jiruuti. Tu chaatii walii gochaa jiranii. Haay bareedduu dheetu chaatii barreessaaf. Haay itti barreessiteef. Haayidhaan jalqabee dubbi. Maayi baay'ee bareeddaa maaloo bareedduu koo kashtii durbaa maaloo ati fakkiidhuma miidhagina Oromiyaati Oromooti. Thank you. Galatoomii jetteena. Baay'ee tokko beekani immoo. Sin jaalladhe maaloo bareedduu koo sin jaalladhe dhee barreessif. Anoo kaadhimaa qabaa itti barreessiteef. Achi xiqqoo ture gaaffii itti godhee akka haaruu ta'e fakkaata. Eessa jirta ittiin jedhe. Biyyi man jiraa jette. Abba manaa ishee. Atoo eessa jirtaa jette. Ameerikaan jiraa jedhe. Anoo kaadhimaa hin qabu jennaan anis Ameerikaan jiru jedhe. Sila kaadhimaan qabaa jette. Kaadhimaan qabaa jette. Laala gartee. Ammoo Ameerikaan jiraa jennaan kaadhimaan qabu. Keessirtana Ameerikaan jiraa jedheen. Achii booddee anis. Anoo kaadhimaan qabu miti.
dhugaa rabbi ifmanaa godhame yaadachi. Anoo kaadhi maan qabu mette deebite. Anis Ameerikaan jiru. Anis Ameerikaa jiru. Waan baay'ee waan. Tokkoof tokko jechuudha. Nangeera raarii koo kannaa keessaa boba'uu kiti foof xibsii malee shiroollaa kanan ta'uu. Firfirii qofaa nyaadhee nu coondaa qotaaree. Namni yoo foon hin nyaanne amma takkee gaaree. Amma takkee gaaree. Amma guzee gaaree. Amma takkee gaaree. Ofuma. Ay, qulfiitu waan irratti akka mashina caalachuu. Akka ishee sirbuuf waltajjiitti baate sagalee dheedheente. Wal hora warra keessanii teessumni guddaan shaakari. Dhiifama naa godhaa uummata koo gaa dhugeen dhufeeti. Akkas ta'e ragaa sobaa baay'ee ta'e biyya kana. Ragaa sobaa jira. Biyya duuba magarjaa duuba. Isa miti. Ragaadhuma sobaa gaa walumaa galatti jechuudha. Ragaa sobaa baay'ata. Sobaa waa fudhatee birriin kaffalamee fi akka dhaqee ragaa bahu itti himamee namni sobaa softuu rifatti mitiire. Akka TV firiijii keessa oolee. Achi booddee maqaan kee hodhe. Maqaan kee hodhe. Olqabaa Dilgaasaa. Maqaan kee eenyudha jenna? Olqabaa Dilgaasaa. Dilgaasaa. Hojiin kee maal jennaan? Qabsaa'aadha. Bara meeqa qabsoofte? Bara 93. Bara meeqa galte? Bara 90. Irra deebimee bara meeqa qabsoofte jennaan? 993. Bara meeqa galte jennaan? 90 dhaloota Kiristoosiin dura qabsoofte ati jennaan? Mee itti fufee waanuma fedheefu soba ragaa bahuu dhagahuni. Yeroo isaan warri kutan agartee itti jennaan kabajamoo abbaa murtii amala misaaleedhaafi. Amala misaaleedhaafi ani xiqqoo irraa hiituun ture gara gararraan ture. Yeroo inni sun rukutu agartee itti jennaan kabajamoo abbaa murtii amala misaaleedhaafi sirriitti arguu baadhus xiqqoo irraa fagaadheen ture. Amala misaaleedhaafi karri hin jiru gara gararraati kabajamoo abbaa murtii amala misaaleedhaaf jennaan mee ati mee kan itti jechaa jirtu la misaaleedha moo qabatamaadha jedhe. Achumaanii hidhaa jajaa achumaanii. Waan tokko yaadde nama lama wal lole. Inni tokko lolee dhufe akkuma ammaa kana. Loleetu achii booda dhaamee dhufe. Achii booddee naanii hin dhaame. Nama na dhaheeti ragaadha ta'edha. Akkamitti ragaasii taa hin agarree yoo ta'an bakka ani dhaameeraati. Ragaadha ta'edha. Mee akkamitti wal loltan jirra kaata bakka wal lollee na dheera bakka maalti dhibe maalti galchi bakka adama gidduutti na dheera wal lollee ammati akka inni irra na dhee qofatti muudha dhaamuu kotti muudha ragaadha bar akka mana murtii okay ragaa tokkoffaa innaan waaman inni kennis maqaan kee unnaan tola saa badhaasaa jechuudha turaa gudduu waa moo ta'ee jedhee yeroo isaa walloon agartee argeere sirriitti argeera eewutu rukute hiriyaa koo rukutame kaa maaliif rukute wallolaan kaa wallolaan abbaan dhaame dhaamu abbaan dha'uu malee wallolaan magaala kaarruu waliin jira moo dhaabatanii warmaappi jirare dha'uudha malee hin dhaame buliti godhe maaliin dha'e teessaadhaan dha'e jedhe eessa dha'e naan koomee isaa dha'e jedhe teessaadhaan koomee namaa dha'u teessaadhaan koomee isaa dha'etu galatumaadhaan tokko itti isinii dabala. Namoonni mana barumsaa keessatti qormaata hatuu baran beektay? Hatuu baran. Hannuma baran waan ta'eef waraana ta'uudhaaf interviyuu waraanatti erguudhaaf gara waraanaatti wattaaddara waraanatti erguudhaaf balbala jala dhadhaabbataniiru waajjira keessa taa'ee heeyyudha maqaan kee abaluu qabsaa'uun barbaaddaa eeyyee
Eenyuuf qabsoofta jennaan biyya haadha koof hin qabsaa'edhe. Achi balbala jala dhaabatee dhaggeeffachaa jira inni interviyuu lammataa ta'an. Inni jalqaba seene immoo badhaasaan biyya haadha koof hin qabsaa'edha. Duruu qormaataa ta'uun inni mana jala hirsu. Hee'uudha maqaan kee? Abaluu. Qabsaa'uun barbaadaa? Eeyyee. Eenyuuf qabsoofta jennaan biyya haadha badhaasaa.